akkan ilaalaa jirutti seenaa gama baatan kaameraa kan kootu qulqullinaan qabu yaadda firri saadha ga'u dinni saadha ga'u siniif jira deebiidhaaf jechuudha warroota shamarran Oromoo maqaa nyaatan jechuudha eenyu gabrummaa nutti fide dhiira Oromoo miti sagaleen koo jira duraan dursa sagaleen koo sinitti dhagaame lakkoofsa takka naaf tuqa ani garuu kaameraan kan koonatti mul'achaa jiru maal akka ta'e hin beeku lakkoofsa takka naa tuqa please namni sagaleen koo sinitti dhagaame lakkoofsa tokko naaf tuqa saala sagaleen koo jira ati amma jaalala beektaa isila aye sagaleen koo jira jechuudha anyways oh my goodness gara yaada kootti fufadhu garabbii baay'ee nama garamtu warri dhalaan Oromoo jaalalan beektu jettanii waan jettanii isintu beeka anyways kaameraan koonatti mul'achaa jiru anaati maal akka ta'e hin beeku hayyee galatooma sagaleen koo jira natti fakkaata kaameraa kan koo isinitti mul'achaa jira anaati natti mul'achaa hin jiru galatooma hayyee warri shamari Oromoo jaalala hin beektu jettan gurra keessan keessa guurii fudhadhaatiin dhaggeeffadha amma jechuudha akkamitti shamarran Oromoo jaalala hin beektu fakkeenyaatiif jechuudha eenyu gabrummaa nutti fide eenyu majammara gabrummaa Oromummaaf bilisoomuudhaaf sababa sin dhiirri Oromoo deemtanii dhala Amaaraatii fi waa'ee dhiiraa dhiisi nafsee ayyee waa'ee dhugaan siniin jedhachu wallahi laazim yuutuuba keessan guddifachuuf yoo ta'e zimmedhaati jaalalaan fiqriidha yuutuuba keessan guddifadha ana isinii maati garuu waa'ee keessan irratti kireeditii kenneerraa haasa'uuf hin dhufne shamari Oromoo jaalala hin beektu jecha yuutuubarra keessanii yuutuubiin immoo jechuudha dhalatti darba aggeeffadha yuutuubiin dhalatti darba kanaatiif jechuudha YouTube irra keessanii maqaa keenya nu balleessitu jechuudha bar gaafa abbaan keenya jechuudha haadha keenya nu bira kaa'ee jechuudha gurshu gaafa ni nyaachisu gaafa ni ungatu dhiirri goodaa oola bar shamara Oromootiyyuu abbaa jalaatii jaalala argaa oola dhugaan isiniin jedhaa miti an shamari Oromoo mana keessa oolti wanta ta'eefi akkaataatti abbaan keenya jechuudha jaalala haadha keenya kennuyyuu nutu dhibbatti beekaa jechuudha so shamarran Oromoo dhiira Oromoo caala jaalala beekti jechuudha dhugaan isinii himaati wallahi laazim warri shamarri Oromoo jaalalan beektu jettanii deemtanii dhaqxanii dullatti faranjii aqxanii fuutanii yeroo kiisingi gootan afaan keessan keessatti ilkaan ishee harcaa'u kun jechuudha ila aggeeffadhaa isinii himaati wallahi laazim isintu nu gabroomsi takkaffaa kan nu gabroomsi isinii akkamitti nu gabroomsitan beektanii diqaala keessan bakka itti dhaltan hin beektan nama baay'eetu bar dhiira baay'eetu maallaqa intala Oromootiin barate scholarshipii diqaalatti dhalchee riyaala birrii tokko kan ergaa fi hin jirre meeqatu jira akkamittiin isin dhiirri Oromoo sabboonaa taatanii isin jaalala beektanii shamari Oromoo jaalalan beektu horootanii hin saalfattanii xumnumashi big shame shi akkaataa abbaan keenya haadha keenya kiisingi gochaa ooluyyuu dhalaatu mana keessa taa'ee argashi isin caala beekna wallahi laazim shamarran Oromoo jechuudha jaalala dhiira fatfattee nyaachisu gaboota jechuudha deemtanii tokkommoo sagaaturoo wayii qabaa nagadhiisaa jedhachu ani kan na himu ijoolleen warri tokko yeroo intinaarra baatan jechuudha yeroo intinaarra baatan yeroo TikTok irra baatan bar isin surree uffannaan dhiiruma ofseetuyyuu namni tokko jechuudha maal jedhe mucaan tokko post isinii godheera dhalaa Oromoo akkasii xawalwaallee kan faranjii fuudha araba fuudha bakka anasi himaamti arabni jechuudha qasaman billaa yaa habiibi intalli Oromoo bareedaa ko jaalallee ko abbaa manaa kiyya jettee si kabajjechuudha araboota fuuteeti jechuudha geeffadha dammoo dhiirri keenya afaan maaliitiin araboo arabiffaan keessaniyyuu afaan bangaalii dura nama xabbasuufiyyuu afaanitti nama xabbasan baruu nama barbaachisa isin warra dhalaa fi dhiira arabiffa wallaalee jechuudha luga qaanqaa tokko waamoo kan jecha tokko waan fakkeenyaatiif jechuudha isa dhiiraaf inta jedhamu dhalaaf immoo inti jedhamu inti kan dhalaa fi dhiiratti fayyadamtan dhiirri Oromoo afaan maalii beektu dara arabiffaan dhala arabaa xabbastanii fuutu hedduu tokko nagarame jechuudha immoo hunda keessa miti warra walwallota jechuudha lammatammoo fidaa jechuudha kadhattoota Masri kadhattoota Kaayiroo warroota dhugaan isiniin jedhamiti wallahi laazim dhiirri biyya Saudi mangistiidha
kadhattootuma kaayiroo dadhabne aboo dhiirri biyya Suudii jiru mangistiidhaa haftaamiidha isa dhugaan isiniin jedhaa miti maaliyyuu yoo ta'e dhiirri biyya Arabaa jiru dhiirri biyya Suudii jiru kan gowwomtee ijaazaa buutee maallaqa isheetti kennate irraa nyaata malee akka dhiira kaayiroo sobeena dhukkuba jedhee kachaba dibatee aggeeffadha kachaba dibatee achirraan maaksii godhatee achirraan immoo fuula isaatti utuu shiroo yookaas immoo jechuudha dhiirri kaayiroo otoo shiroo yookaas immoo jechuudha ol gizee dhugaan isiniin jedhamiti hojiin isaanii timaantimiif zayitii baxabbaxaa oolu jechuudha isa baxabbaxuu dadhabanii fuulli isaanii yeroo xuraa'ee jedhu na ukkube jedhanii kadhaadhaaf gadi bahu jechuudha qushaashanni sheerii godhaa fidaa jechuudha dhiira kaayiroo jechuudha kan haayilaandii hamma sana gahu haayilaandii hamma jechuudha baaldii gahu bishaan dhugan jechuudha keessattuu abduusee fi asliin tokko haayilaandii hamma baaldii gahu fuudhaniitu qoy abidda dhaamsuudha dhuftanii birciqoon biyya Masriin jiru biikshee isin faadha jechuudha amma kan yuutuuba keessan guddifachuuf jecha dhalaan Oromoo jaalaleen beektu midrii ushuu እንደውም ዳላ ኦሮሞቲ kan jaalala beekuchu yeroo abbaan keenya haadha keenya dhungatu kan argaa oolu nuudhashi dhugaan isiniin jedhaa miti isin caala beekti dhalaan Oromoo jaalala akkaataa abbaan keenya haadha keenya dhungachaa oolu dhugaa rabbi anaa isinii himaati dhalaan Oromoo jaalala beektu isintu diqaalota keessan bakka halletti falafalee jechuudha abba yoo barattanii jettan yuunivarsiitii keessaatii dhala Amaaraa faana baatu amma fakkeenya taakkalee uumaa isiniin fuun Maqalee yuunivarsiitii barate Tigree fudhatee bahe Abiy Ahmed isiniin hima Amaara fuudhe eenyu gabrummaa nutti fide in the first one dhiira Oromooti jechuudha siddaadiki kan iddootti fincaan keessan fincooftan hin beekne diqaalota keessan kan ofitti falafaltan hin beekne intala Oromoo kan diqaalota keessan isinii guddistu Oromummaaf sabboonummaa kan balleesse isinii jechuudha isinii miti warra gaarii moo miti jechuudha warra dhugaa arrabsaan jiru dhiira warra dhugaa arrabsaan jiru kanaatiif iyyuu jechuudha shamari Oromoo jaalalan beektu yeroo jettani big shame nu isinima fatfatte sinyaachifti shamarran Oromoo wallahi lazim mali iri amara nu marata beektu malif iri Tigree nu marata malif guraagen silteen dhala Oromoo fuudhu malee jedha isa dhugaan isinii jedhamti wallahi lazim waan intalli Oromoo jechuudha jaalala beektuufi intalli Oromoo takka biyya Arabaa keessatti intala Oromoo jaalala wallaalte dhiira Oromootitti dhalche gataa oola walbeek nabiyya Arabaa kana keessatti illee jechuudha isheen biyya keessaas diqaalonni asteesee maallaqa na ergette ittiin baratte jechuudha scholarship shifitte gaafa gadi baatu yookaan Tigree fuuti yookaan Amaara fuuti jechuudha kanaaf takka walbeek sabboonummaan Oromoolee namni gabrummaatti nu hambise dhiira Oromooti doktor keessan professor keessan isheen kan dullatti faranjii kan ilkaan lama sadii qayyaratti jechuudha to kissing gootanii afaan keessan keessatti kufaa'udha dhugaan jiru kanuma me afaan maalitiin dhala Oromoo arrabsitu keessattuu kadhattoonni Kaayiroo gadi dhaabbadha takkaan gadi baanee isinitti wanti naa jennaati haayilaandii keessan isaa hamma baaldii ga'u sana birciqoodhaan bishaan dhuguu bara haayilaandii hamma baaldii ga'u sana qannasaati ishee xixiqqoodhaan dhugaa jechuudha akkaataatti hojjetanii jiraatan immoo dhiira Suudi Arabiyaa irraa baradha akkaataatti hojjetanii beesaboo fi jijjiiranii mataa ofii jijjiiranii bultii ofii jijjiiranii warra ofii gargaaran immoo dhiira Suudi Arabiyaa irraa baradha dhiira Kuwait irraa baradha dhiira Dubaay irraa baradha dhiira biyya Faranjii irraa baradha caammaa bar biyya keenyatti jechuudha ijoolleen dhiira listiroo xaragdee qotee jechuudha aboo gabareen keenya iyyuu jechuudha qotee barbaree isaa keessatti boqqolloo tooree sartoo dhaabee niitii isaa hammatee bukkeetti footoo ka'aa'uudha ol gizee kadhaadhaan of ciibsitanii kadhaadhaan nu rakkistu maali wanta akkasii Kaayiroo keessatti isin maali namni salfan isa iyyuu gadi baatanii afaan ittiin shamarran Oromoo arrabsitan namni immoo baay'inaan addunyaa kanarra dhiira caalu shamarranidha yuutuuba isaanii keessaati unsubscribe godha subscribe godhinaa fi unsubscribe gootanii jalaa ba'uu qabdu jechuudha diqaalota maqaa shamarran Oromootiin gadi baate silaa shamarran Oromoo yoo maqaa hin dhayin namni dhufee sin daawwatu hin jiru miti ana isinii himaa jechuudha takkaan akkaataatti hojjetanii jijjiiraman dhiira biyya Faranjii irraa baradha akkaataatti hojjetanii jijjiiraman dhiira biyya Arabaa Saa'udii keessaa baradha akkaataatti hojjetanii jijjiiraman dhiira Kuwait Dubaay jiru irraa baradha jechuudha qushaashoon lammata kashalabbeen Kaayiroo jirtu ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan riyaal tokkotti argina achitti daalaftee hindiraan ishee naqattee haadhumtuuti jechuudha qucaammaa hullaa sagaatura ana takkastiin isinitti maashi
afaan maaliitiin shamari oromoo yuutuuba kee maqaa shamara oromootiin guddifatta maalta pirankii hojjette jaalala hojjette yuutuuba keessan guddifattan kadhaama keessan immoo yoo kadhattan maali diqaalonni kan iddoo argitanitti dubartii baalle salaa deemtan isinidha shi dhiira oromooti bar diqaalaan faranjii guutee isin achi biyya sana keessa diqaalaan asitti kan wantinaa isin nafu Tigreen isin naftu, Guraageen isin naftu, Silxeen isin naftu, iddoo deemtanitti simmeetii keessan kan of qoxaaxaruu hin dandeenye kan gabrummaa nutti fide Taakkalee Umarraa kaasii Abiyyi Ahmad irraa kaasii Addisuu Araggaa irraa kaasii kan fakkeenyaatiif jechuudha taa'ee danda'a yoo furan kan dhala Amaaraa tokko yeroo argitan of wallaaltanii qaaraa gubaa nyaattan isin dhiira Oromootidha. Bar bakka deemnutti isinitti saalfannee jirra. Afaan maaliitiinidha maqaa dhala Oromoo dhooftuusin. Siddaa digochi sagaa tura kan akka kootii dhukkeen isinitti kaasa bar beekna bar dhalaan Oromoo akkaataa tabbaan koo haadha kooti jaalala kennu dhiirri ala oola akkaataa tabbaan koo haadha koo kunuunsisaa oolu akkamitti jaalala kennaaf barbarriirra dhaabadheen argaa oola dur jechuudha barri kilaasii isaanii fuuldurra dhaabadhe dhugaan isinii hima abbaan koo haadha koo irratti hin fuune haadhuma koo fuudhe hin jaallata jaalala kennaaf yeroo nyaatu akkatti isa nyaachisu sirna siraata jaalala kan beektuun tala Oromooti bar isi warri diqaalonni alatti dhalatanii fiqrii haadhaaf abbaa hin qabne dhugaan isiniin jedhamti gadi baatanii tala Oromoo arrabsuu dandeessu malee abbaan keenya haadha keenya jaalala kennaa fi guddise wanta ta'e nu guddise wanta ta'e dhugaa rabbii mana keessa teenye akkaataatti abbaan keenya jaalala haadha keenya kennuuf ilaalaa guddanne kanaaf dhalaan Oromoo jaalala fatfattee si nyaachisti roomaansitee waan fedhete waan barbaadin tala Oromoo kan xaafii nyaattee dhadhaatiin guddattee kan intala Oromoo dhugaan isiniin jedhamti intala Oromoo jechuun simmeetiin keenya illee daa'iman dhiidha dhugaa rabbii akka warra kaanii fincaan yookaan bishaan miti jechuudha dhugaa rabbiin isiniin jedha intalli Oromoo xaafii nyaattee aannan dhugdee guddatte jechuudha dhugaan isiniin jedhamti ana isinii himaati yalelle dhugaa rabbii kan akka shamarran Oromoon argitan kolkolleen Kaayiroo keessa teesse maqaa shamarran Oromooti yuutuubii guddifattu kolkolleen Kaayiroo keessa teesse haayilaandii baaldiidhaan akkatti bishaan dhugdu ana takkatti gadi sin deebise jechuudha keessattuu of kabaja duuriyyoonni Kaayiroo kan akka Aslii Abduuseen wala Mubaarakii Musammaa eenyuun keessan of kabaja of hin kabaja yoo ta'e anatu muka sinitti cabsa jechuudha siddaadi kullaa sagaatu anatu dhukkee sinitti kaasa of eeggadha dhugaa rabbiin isiniin jedha takka lamannaan dhalaan Oromoo jaalalan beektu amma kan eengadda abdii xayyibaa waaqoo jechuudha keessattuu immoo jechuudha ijoolleen keenya warri faranjii fuuta wallaahi laazim diqaaloon isintu gabrummaa jalatti nu hambise kan gabrummaa jalatti nu hambise diqaalaa dhiira Oromoo jechuudha kan simmeetiisa bakka argetti Tigree argatu faranjii argatu inshallah jechuudha dhaggeeffadhaa isinima inshallah jechuudha dhalaa faranjii fuudhuu dhiisaati jechuudha kafallagachu ya faranjii wusham tabadu washi wallahi lazim sare faranjii fuudha aagaban maqaa keenya garuun daldalina zid akka jirtu jechuudha ziqqaatu inde namni YouTube keessan isini daawwachuu odis shamarran Oromoo kan mallaqarraa nyaattan shamarran Oromoo kan diqaalatti dhaltanii gattan shamarran Oromoo bakka diqaalaa keessan dhaltanii bakka argitanitti fincaantanii rabbiin kun manni sina argochuu manni sina argu qushaashota gadi baatanii maqaa shamarran Oromootiin ammaan booda YouTube keessan jala qasaman billaa jechuudha dhalaan Oromoo bakka jirtutti addunyaa kanarratti nutu dhiira caala bakka dhiirri YouTube banatee jirutti subscribe godhinii fi unsubscribe godhi keessaa ba'i jechuudha sagaatura kana kan bakka deemetti simmeetii sana qoxaaxaruu hin dandeenye kan Oromiyaan gabrummaadhaan nutti hambise isinidha takka takkaan isinii hima gadi baa dhufuu keessan dhufa takkaan keessanii dhiirri Kaayiroo dhiira biyya Arabaarraa baradhu akkaataa hojjetanii maatii ofii qarqaaran of qarqaaran lammata Asli Abduuse Mubaarak gadi baatanii maqaa dhalaa Oromoo dhooftanii jennaan garuu Mubaarak nan kabajaa hojiin keessan kaleessa gaarii miti jechuudha bakka deemtanitti fincaanaa deemtu qalbi hulla ana isinii himaati kan dhalaa faranjii osoo kiisingii gootanii afaan keessan keessatti ilkaan shakkuudhaan shan harca'u meeqan keessan isin beekna takkittiin kee gadi beeti maqaa dhalaa Oromooti yuutuubii daldalan ana gadi isin deebise jechuudha
maali ijoolleen kaayiroo abidda dhaamsaadhaa dhuftanii birciqoon isin biran jiru haayilaandii hamma sana ga'u akkasitti yeroo fuutanii haayilaandii hamma baaldii ga'u dhugaa maqaa shamarran Oromoo bamin mooraal isin teessanii dhooftan bar shamarran Oromoo daa'imanii dalagannee haqa biyya Arabaa keessatti dhiira laman caala dhiira lama makiina kolkollee qabattee deemtu anatu caala ana isinii himaati wallaahi laasim jechuu dhiirri keenya waggaa 5-4tti dalagdee makiinaa tokko bitattu waggaa tokko keessatti hin dalagee bitan bar hada maallaqa dhalaan qabdu dhiirri biyya Arabaa kana keessa jirtu kan ana ittiin qabdu dhiira 10 bituu danda'a maallaqa kooti ana isinii hima kolkollee hullaa ofii keessan jaalala wallaaltaniitu dhalaan Oromoo jaalalan beektu dhalaan Oromoo maalidha sagaatu waa hulla kan bakka deemtanitti akka udaan saree simmeetii keessan fincaanaa deemtan faranjiin isininafu arabni isininafu guraageen isinafu silxeen isinafu Oromiyaa kan isheen ittiin gabroomte is the first one dhiira Oromooti bakka deemutti fincaanaa deem bakka deemutti diqaala dhalaadha shaaje deem meeltala Oromoo sabboonummaa ishii dhiifte yoo har'a intalli Oromoo tokko dogoggorteellee Bangaali tokko jala deemte yookaan saba biraa jaallatte isintu suuraa keenya 10 meeqa post gochaa oolu siddaadi coach kan akka kooti isin arganne gadi baadhuufu buusa gadi baadhu afuruma keessaniin dhagaa qasaman yoon takka live dhufe isinirraa bu'eeshi kadhattu hulla keessattu kan akka kaayiroofa meesim qamaacaa hulla kan shurraabii tokko waggaa 2 uffattu hin jiraan keessattu dhiirri kaayiroo mooraalii maaliitii shamarran Oromoo arrabsiti bara an waggaa tokko keessatti jechu aggeeffadhu koffii tokko yoon deeme har'a jechuudha moolii tokko deeme yoon tasnaanne riyaala 500 baasee dhufa har'a jechuudha birrii 5,000 Itoophiyaa nan geessu tasnaanna'uudhaaf kudhaniin isin bitan kurnan keessan taraa isin bitan jechuudha isin ergachiisa qushaashota የሰው ልቅ ቅምቅም የሰው ልክ አቅም ቢያቅም አይጠነቀቅም ይላል አማራ አንዳንዴ ልክ ከሰዮ ባኒ ስንትምነ ማለ አፋን ከሰን እንቀበታን ሻመራን ኦሮሞ ኢራቡአ ዲቃለ ኑቲን አልቺና ኦሮሞ ማከን በለሳ ጅሩ እስኒ በከደምተኒት ኢሰዩ ማልጅሩ ይወርባን አረቡ ፉና ይወርባን ፈረንጂ ፉና በር ፈረንጂ አረምኒ ጀቹ ዳገፈድ እንታ ያ ሙሐመድ ሲንጀት አቲ እርገማኮ ሲንጀት ኦሶ ሀገምስ ጃለተ isayyuma afanuma maaliitii arabaa faa walii galtu ijoolleen Oromoo kan keessa jirtan kan amaariffi keessa arabiffi keessan arabiffa bangaalii waggaa 10 kana keessa teessanii isa arabiffa namni inti jedhee dubartii waamu intaaf inti isin dubartii irratti fayyadamtu jechuudha qushaashota gadi bahaatii maqaa shamarran Oromootiin daldala qasaman billaa maqaa keessanirraa gadi bu'u ani jechuudha aggeeffadha waan biyya kana keessatti intinaate isinitti dubbadhu beektu miti sinfaan isin memme irrumti Oromoo jechuudha sagaaturaan gabareen kan dhala yeroo jaallatte jettu viidiyoo isinitti ergite jennaan viidiyoon tala dhala tokko deebistanii qaaman tala dhala qaama haadha kee kan keessaa baati jaartii kee isheeti akka jawweetti itti marattee bultu sun qaamni ishee qaamuma dhalaan Oromoo qabdudha jaartii ati akka jawweetti itti marattee bultu sun qaamuma ani qabu qabdi kan haati kee qabdu qabdi aggeeffadhaana si hima isin jechuudha nama sin jaalladhe viidiyoo ergi jettanii ijoollee kutaa 2-3 hin barannirra viidiyoo qaama guutuu ergitanii deebistanii immoo maallaqa ishii mana arabaa hojjettu jechuudha irraa guurtanii viidiyootti fixxan siddaadi koch sagaatura hulla ani sinirraa bu hunde keessan isin jechaa jiru ifamana goda ijoolleen Oromoo warri dhiira abboleeyyan ko warri haadha keessan kabajan warri intala dhalaatiif kabajaa qabdan ifamana goda garuu saroota YouTube banattee jirtu akkaataa itti YouTube keessan isin irratti gubatu yoo hin taasisan alchin ana isinima abbanki gudeeda saati nan alchinen isin gadi baatani kolkollee hulla siddadik ana isin beeka hudduun amaaraa sininafu kan tigree sininafu kan faranjii sininafu bakka deemtanitti diqaalaa keessan falfalaa fincaanaa deemtu mibba min mooraal an intalli Oromoo astaa'e aggeeffadha intalli Oromoo dhiira tokko lagizee masaallafaadhaaf itti dabarsiti malee takkaatti daaree kan faana horattee jirtu hin jirtu biyya kana keessatti isinidha jechuudha bakka deemtanitti diqaalaa keessan fincaanaa deemtu
kanaan booda jechuudha gadi baate afaan keessan bana yoo dhukkee isinirraa hin kaasne ani isinirraa bu'uuf hin taa'u jechuudha keessattuu dhalaa Oromoo irraa bu'a ijoolleen kaayiroo jirtan jechuudha bishaan birqii dhagaa simbiratti bishaan bas buusa jiru akkasiin shintibeetii keessa waraabdanii haayilaandii samma hojjaa keessan ga'u kun gadi baatanii shamarran Oromoo jaalalan beektu meeqaan keessan isin beekaa miti eenyu mallaqa na ergi jedhee namatti bu'a takkaan keessan sagalee keessaniif lakkoofsa keessa yoo isin maxxansi nurraa hin dhaabatta yoo ta'e sagalee isin mallaqa ergettanii nu kadhachaa turtanii akkatti rakkadhe jettanii sagalee keessaniif lakkoofsa keessa yoo nan maxxansu ta'e nurraa hin dhaabbattan taana abbaan kun hin dhalchine dhugaa sanyii jeneraal Taaddasaa Birruu miti ana isin himaati qushaashota maqaa dhalaa Oromootiin kan dalagattan takkittiin keessan lammaffaa jechuudha tasaasattanii maqaa dhalaa Oromoo dhooftanii qoshee hullaa namni yaada qabdanii lakkoofsa tokko bareeffachuu dandeessu caala garuu as jala dhuftee sin arabsa jetteenaan sin baasa wallaahi Hi. Siapa malah rebom bin malah kan ada harus gitu tuh balik. Yaada kee kennadhu na dhaggeeffachaa oolte erga silaati daf. Rakkafa anan baasirratti si balaaleffadhe. Ayyee. Hedduu takkaan si balaaleffadhe. Mee maaliin balleessi? Nuti amma haadhiirtii Oromoo shamarran Habashaa, shamarran Tigree, shamarran Faranjii jettee gaa shamarran Faranjii tana tuqa ayyeen jennu beektaa takkaffaa. Ayyee. Lammaffaa shamarran teenyaa tun hedduu jaarsa kana waa safuudha itti yoo jaarsa kana ta'e jeeni dilees naman qaraniisiftu naman taphachiiftu. Wallahi laazim dhaggeeffadhaan si himati. Namni hagantala Maal seete amma bari Faranjii amma Habashaa hojii jirti Habashaa tun hoggaa rabbaate yenee fiqire yenee maal jettee ilaalu akka qeeransa nama qabeeta kana si nyaatti laaqqeensaa laala kanatti. Teenya isin akkuma harree dudee akkuma horii baktii ni beektaa baktii jechuun ni beektaa. Dhaggeeffaa ati jechuudha intala Oromoo xabbastee hin beektu already bakka kan. Amma dhagaafatu dhugaa baktii ni beektaa amma seeti jira. Sadi afur shan irra qabbasee kudhan irra qabbasee zaabaa hin beeku Oromoo na jaqas. Ati intala Oromoo hin beektu ishii situ xabbaseen hin beeku malee osoo intala Oromoo beekte jechuudha bareedaa koo. Amma dhageeffadhu haasa. Barfalmaatiin jira dhageeffadhu haa. Wallahi caala sin baasa beekadhola. Dhageeffadhu lakki amma bare challenge yaadaa wal moo jira malee bara amma wal arrabsuudhaaf miti bara barrabaa miti bara amma tana dakkaamaa goonii keessan hoggaan isinitti hime fudhadhaa amma mormitan. Cinaachi dadhabaa keessanis fudhadhaa. Nama hundaan hin jedhin nama hundaan. Yoo hawroo taate dhalaan teenya guyyaa hawruu biddeenaa fi daabboo shaayii keessatti fi galgala hoggaanii bobbaa galee rafte ilmaan keessa rafti gara inni akkama taa'eetuma ijoollee isaa marsitee ciibsu tanaa fi si waliin laalee achi deemee lulluqatee biraa ciisa. Dhaggeeffaa ugaasiin himaati. Namni nu gabroomse. Dhalaan teenya akka dhalaa faranjiitti gara gaggalchitee sin qabattu dhalaan faranjii kana si nyaattee ilaal kana si xuuxxee inni beebii chukkuleetta si jettee laa beebiyyee jettee. Baby ko. Marata benzela. Baby yes injetti bar. Alante je bar. Boss injetti bar. Bo jar sabar. Aba farajin baby sinjet. Jar sama gudda kana baby yes injetti bakka. Ayye taraa ko na kenni jechu taraa ko na kenni anabbaan ko haadha ko mali. Sani taa kan jira. Amma si alante nya. Akkama sidura miila samii qabdeetuma akkuma harree duute ta'uu waraabessi bushaa yaachuutti hanga gubbaa utaate sirbitee rafta malee si jala gartee akkasii garagaluu fi akkasii garagalchuu fi akkana qabuu fi akkasii deddeebisu. Wallahi hazii maraata da biktu kolfanaaji. Makiyaatu nama kol wallahi caalaan dhaggeeffadhaa isin himaati. Namni hunda isti makkiya wallahi kaameraan keen jiroo shi barsiiftu Muhammadi kottu.
والله لازم أجايب ولا قوي برسيفتو تلارا سيجال جاتي قبل قاتي يرجع ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هيا سوسو أكني سينجا وقتي تيجانا ما بالغ باقولا أسكي سنوت نكير بكونتا أوكي. أيه. مالك جنان. أها. أوكي. Duraanuu gubannee jirra uummata gawwaa nyaatu malee dhuguu malee akkanuma qofa guutee deemu asitti nutti na feere. طيب. Okay, gara yaada kiyyaatiin dabara yaadni kiyyaa akkana ja'a dhiirti Oromoodha rakkoo guddaa qaban. Ifiifuu jaalala hin beekan yeroo ati habiibii jetteen maal jette jaanis si dhawan saniifuu amma walii galatti obboleessa keenya hamma baaftee baaqulaa kanaaf yaada kan nuufidha. Ammaan dura kije dhalaan Amaaraa jaalala beekti dhalaan Oromoo jaalala hin beektu haffazeetiin sammuu keessatti deemu jiraan niin beekaa jirtu waan hin beekuuf jecha waan hin taane haasa'u ammaas waan hin taane yeroo mara waan hin taane haasa'u waan namni silaa ilmi namaa tokko ka sammuu yaaddu ka bilisa ta'ee dachi tanarra deemu hin haasa'u liitii irratti baalageedha kun gurbaan baalageedha wakkamaan dhalaan Oromoo akkasii hirkaata hin beektu jinni Amaaraa fuudhi deemi ni dhageessaa jala jinni Amaaraa. Hara duubaatiin cinda qofa. Wakamaan dhiira gawwaa, dhiira badoo, dhiira ifiifuu takka bishaanuu ifirra buuste hin beekne. Dhala Oromootiin gartee jaalala hin beektu jettu. San sirriin itti himuuta. Sirrii biifii beetiin sirrii itti himuuta. Ifiifuu bishaan ifirra buusanii dhidhiqatee namni agartee misiraami urgaa. Isaanii urgeessanii nuti akkasii cal jennee teenya walumaa galatti. Isuma rafanii deemuu je. Isuma ribaa kaanii. Isaaniitu wasaqa jechuudha. Saniif nuti akkasitti deemna jechuudha. Harakaata jinni ammoo yoo harakaata barbaadan jinni fuudha. Wakamaan amma qabsoon Oromoo eessa laaqamte beektu? Dhiira Oromoo qabsoo laaqe. Barjaran nu Oromoo yeroo takka halkan Tigraay bira bulti yeroo takka Amaara bira bulti isaan bas bineentuma tanaaf jecha uumamanii bar bineentii Amaaraatii fi Tigraay. Ayyee. Alo. Dhugaanis ni hima wanta dhugaas ni jette kunoogaa maal jedha damma abbaa qammaseetu mi'aasaa beekaa jedha ani amma fakkeenyaatiif jechuudha dhugaa rabbii dhiira Oromoo kan jechuudha gabara biyyaallee wasiin hime jechuudha jaalala beeka dhiirri Oromoo warri biyya Arabaa dhufte diqaala ishee dhalchitee dhalaatti galchuu maallaqa dhalaa nyaachuu mana ijaazaa teessee nan beelee jettee nama kadhachuu kaardii naa biti jechuu ani kanattan beeka dhiira Oromoo warra siddaatirra jiran kadhattummaattan beeka jechuudha dhugaa rabbiin isinii himaa miti kadhattuuttiin beekaa jechuudha amma kaayiroo ta'a ilaala bishaan amma haayilaandii haga kana ga'u fuudhaniitu yoo yuutuubii keenya namni nu ilaali jedhaniitu maqaa dhala Oromootiin daldalaa oolu jechuudha an dhiira Oromoo warra biyya keessa jiru qotee jaartii isaa nyaachisuu jaartii isaatti birraa yeroo bari'ee midhaan isaa gurguree uffata itti bituu jaartii isaa taphachiisuu kanan beeka jechuudha warri barattes warri biyyaa baates jechuudha iskoolaarshippii maqaa maallaqan tala Oromootiin barattee diqaala ishii 5 dhalchitee gatuu ani kanattan isin beeka dhugaa rabbii dagginnati isin caalu jechuudha Tigreenis Amaaris kan inni itti isin caalu amma isin amma dhalaan faranjii akkasii jaalala beektii dhaabbiin namatti kuftii maaloodha jettu miti dhalaan Oromoo jechuudha an akkaataatti abbaan kiyya haadha kiyya itti jiraachisu nan beeka dhugaa rabbiin isinii jedha anatiyyuu jechuudha dhugaa akkaataatti baanku haadha kooti jaalala kennu dhibbatti hin beeka jechuudha isa dhugaa kanaaf dhalaan Oromoo dhibbatti jaalala beekti maqaa dhala Oromootiin daldalu isinii hin ta'u jechuudha biyya keessaatti biyya alaatti illee jechuudha maallaqaan illee yoo ta'e dhalaan Oromoo uffistee isin bitti kolkollee namaan jetti jechuudha kolkolleen gadi baate kuni kanadha namni yaada qabdan mimmee wallahi makkiyaata fikta keessa jirti laatana kolfisiisti ibsitu barsiiftu kottu seen anaa miti kan si baase kanaatiif jechuudha dhala Oromootiin hin daldaliina argaa keessan isiniin jedha seentanii yaada kennachuu dandeessu garuu caalaaf ani waliin taanu dhugaana kolfisiisa
الو هيا سوسو بقنا ديبي توقتي يا غلطوم يا تودا كغلطوم انا ما صدادو اما كان في برسيتو ما من نجام فيسبوك رتي سيبيك يا كم درام يا نمن صدادو غربا غرتي هولا من درفو نيتسن ايه لا كويس سنه خني انا انت لا جارا بغدا اسا ورا ديس خلاص والما قالت انا ما اني تقاميتنا كون لولا نبيتا شمرن اوروموتي مالي انا مت اكس هذا كينيا تقام اما ندور اكجي غافات دي فين باس غوتي دالان اورومو دا جالالهم بيتو جي دالا امارا مالي ديمي غوندري غلو قب اوروميا فيسا غوندري غلو قب يوكان فرنجتي بودي اچتي فرنجتي irratti dabbare ciise nyaachuu qaba dhalaan oromoo aannan dhugdeetu ela fiqrii sakkamii kennaafi bulti jechuudha caccabsaa laattee fi dhalaan amaaraa immoo itti fincaanaa bulti jechuudha farshoo fi biiraa uksiiste itti fincaanaa dhuftu kanaaf giiftii koo dhala amaaraa barbaadu jar fincaan barbaadu malee aannan maalajji barbaadu bishaan maalajji barbaadu urgaa maalajji barbaadu kanaafidha yani qoonjoo maaree ምናምን waan isheen jettuuf jecha isheen jechuun ugdee sakraantee itti fincaanaa bulti fincaan barbaada kanaafidha shamaran oromoof jaalalan beektu jedhu kan deebiin isaanii walumaa galatti dhalaan oromoodha namni dhala oromoo harkatee akka nama jannata harkateef namni immoo bineentii amaaraatii bita faranjii haxaa'u baree deemee sana haxaa'u qaba oromummaan isa hin barbaachiftu waa'een qabsoo takka isa hin barbaachiftu wanni qabsoo oromoo akkana laaqe tokkoffaan ummata abbootii garaatii fi abbootii bineentiiti tokko lammaffaa tokkummaa ummata oromoo dhabuu kunis asii shiishaa jala ta'a kunis asii waa hata kunis asii deemee akkuma ammaa kana shamarran oromoo xiqqeessa ummata gawwaa walillaa qabne ummata hiyyaanne ummata dhuufuudhaan walillaa qabne wallaahi rabbiin dhuufuu tana takka gara faranjii nurraa qabee takka gara amaaraa nurraa qabu dhuga ummata qushaashaa walillaa qabne qushaashaan tuni gara qushaashaatti goruu qabdi ummanni qulqulluu yoo xiqqaate miliyoona 4 akkanallee yoo ta'e ni jira jechuudha ummanni oromoo qulqulluun ka yaadu ammoo kan nyaateetuma dhugeetuma akka reetti adishee ooruu keessaatti mallaa baasee asii dhala oromoo arrabsu likkii isa galchina ol baanee jechuudha sodaa namaa hin qabnu dhuga animma kaniin irratti xiyyeeffadhe gurbaa maan tana na ixee baafte san wallahi gurbaan sun maa suutii keessanaan jiraate anaa intala harargeedha edana likki galcha isa agarsiisaa qabu dhugaa rabbi edana akkamitti shamarran oromoo harkaata hin beekne raftee nyaatee dhuudee ciifti jaa kiyyaa badoo na dhageessaan si sodaadha caala dhaggeeffadhu hayyee deemfuu dhiga amaara waan inni barreessu jiru ammallee niin harkaa kiyyaan kun yoo si jana ajjanee ifirraa dhoorki gawwaadha namni akkanaa gawwaa barreeffama tokko hadaraan kanniniif oromummaa waliin qabna okay dhugaan si nyaachiti wallahi ani kiyyaan kun amma walumaa galatti waan biraa gara keessaatiin si barreessa waan hin beeku wallahi wanni na dhaabbate waan gurbaan kun jeerra namni safuu beeku uffata uffatee annamaa je'ee karaa kanarra deemee nyaatee dhugee rabbiin na oofa rabbiin na deebisa jedhu shamarran oromoo guutuu asirratti ol beekamis salphisa wallahi gurbaan kun itti nu gaafatamuu qaba gurbaan furdaan ijoo kamallaa gurguddaa kun kareetti addishee gaara keessa fakkaatu kun annama sodaadhu fuularratti si dubbadhee si agarsiisa wallahi nam tokko sodaadhu nama tokko sodaadhu harargatti dadda siin beekaatu warra eessaati siin beekaani na beekta siin beeka atillee na beekta siin beeka hayyee galatoomii kana fakkaata jechuudha warri dhalaan oromoo jaalala hin beektu jettanii ani mataa kootiin akkaataa abbaan koo fiqirii haadha kooti kennu durii qabeen beeka wanta ta'eef jechuudha yoo sossobee jaallatee waliin bula haati koollee akkuma kanadha ani intala oromooti kanaatiif dhalaan oromoo jaalala hin beektu jettanii yuutuuba keessan guddifachuuf osoo hin taane afaan keessan qabadhaa jechuudha wallahi caala sin deebisoo shi baga keessatti kaarte akkatti sitti himtandalla oromoo baga garuu caala uftee wallahi laazim harakata sirratti hin godhin sin deebisa garuu harakata gochuun barbaadu please nagalchisi galcha garuu harakata hin godhin uftee makkee ko bahi deebi'ime injiru kaameraan kan kee kuni kana meeme namni biraa jechuudha namni yaada qabdan rabbiin sodaadhu nagalchi caala kaameraan kee injiru mee namni biraa namni yaada qabdan bonal ma wallo anke kaameraan injiru
kanaatiif jechuudha qasaman billaa gadi baatanii dhalaan oromoo jaalalan beektu midri ushuu jettanii jennaan jechuudha ani isinirraa hin bu'u boonaa lama walloo bayi deebii kaameraan kee dhufeetu baha kanaaf jechuudha ani isinirraa hin bu'u qasaman been dhukkee isinitti kaasa garuu caala ufteeluu arabsitii jenna yawweelik si baasa aye awa ajaa taati falak taate maal soo kasi godhe way qoyati yeroo akkasiin arabsitu isheeti akkana ta yaa'ii malee dalagaan beeyne tun tajaarsa gub deeman kan jaarsi dutti galee duraan dursa jechuudha caala na aggeeffadhu taraa wal aggeeffanna duraan dursa jechuudha ati jaartii gaafa fuute isheet akka jawweetti itti marattee bultu sun bar dhalaadha ala sun bar tabar beebi ettee akka mukaa jee bofni irra deemuun irra deemtee qaamarra akkana nan marachaa amma ta akkana baladoomtuun ammoo taana jaarsi amma tana mukaan akka garan galcho kana laa mukaanan deemi maaliif jette anarratti dhalaan arabsitu kottuu imuru kanaaf jechuudha dhalaa biyya arab dhalaa oromoo arabsuuf jecha isinaaf dhugaa rabbii biikshen isinaaf kanaaf dhalaa oromoo arabsina ani gadi bee dhukke caalaan dhugaa isaati akkasin biloo kane hello hale nagaa akkam nagaa nagee itti fufi yaada kee yaa hiriira dubbii mormii irra jirtanatti fakkaata. Yaa garuu bineentii faranjii kana qammastanii dhalaan oromoo jaalalan beektu jettanii gadi baatanii nu arrabsitu maali wanta akkasii dhugaa rabbii bilisummaa kan nu dhorgeeyyuu isinidha isin dhiira oromoota abiyyi irraa jalqabi shimallis irraa jalqabi addisu araggaa irraa jalqabiti hundi keessan jechuudha mee kanarratti akkamitti dhalaan oromoo jaalala hin beektu jettanii muudii nurratti qabattu garuu isin miti fakkaatu. Namni muudii isin irratti qabate yoo jiraate suni badita jalqaba haadha oromoo dubartii oromoo kabajatu malaa fi kabaja kenninaaf jechuudha jalqaba. Akkas thank you. Namni waan fuudhu jechuudha waan fuudhu waan ati barbaadde waan nama barbaadde sana fuudhuu dhiisuu ni barbaada bakka garaan kee jiru sana fuudhuu dhiisuu ni malta jechuun fakkeenyaaf ani oromoo malee fuudhu jedha jechuu danda'a garuu saba biraa fuudhuu danda'a garaan koo akkas yaaduu danda'a bakka riskiin kee jiru fuudhaa jechuudha fuudhuu taanaan. Akkas. Garuu dubartiin oromoo kabajatu malee arrabni maluu fi kanarratti waliin galu jechuudha nama dubartii oromoo arrabsu wajjin waliin galu anillee kabajatu sinii mala. Dubartiin oromoo kabajamuu qabdu dubartiin oromoo dubartii eenyuuti gadi moti qoodi malee faranjiiti gadi moti faranjii qoshaashaa faranjii waslaataa durbaaf durba ol fuudhu. Caalaa aggeeffadhu gurra kee keessa buurii fudhuuti aggeeffadhu ilma abishee garbaa akkaataatti sitti himaa jiru. Hayyee. Kanaaf dubartiin oromoo kabajumatu malaa fi kabaja kenninaa fi malee dubartii faranjiif dubartii oromoo wal bira fiduu hin danda'an fakkeenyaaf jechuun. Dubartii faranjii kawwatii illee gootee moti kawwatii gootee nyaachisne dhiisite watii hojjettee illee kanatti kennituu fi kan gammachuutu sirraa nyaanne dubartii faranjiif dubartii oromoo wal fiduu dandeessu dubartiin oromoo kabaja qabdi ulfina qabdi kanaaf ulfina isinii qabna bakka jirtanitti nagaan kabaja keessaniitiin jiraadha isiniin jettan wallaahi isin fuuna gabbarree isin fuuna. Warqee isin fannisnee isin fuudha kana shakkii takka hin godhatina warri deeme haadee musliimaadhaan dhugaa rabbii galatoom wanti bilisummaa nu dhowwellee mushakkalaa fi diqaalota nu keessatti deemtee fuututudha yeroo abbaa ishii lakkaawwattu kaan silxeetti galti kaan guraageetti galti kaan sumaaleetti galti kanattidha bilisummaa oromollee dhaabnee oromiyaan gabroomtee jirti irraa caala diqaalaa nu keessa guute dhugaa rabbii galatoomi sanyeeshi nagatti. Ayyee. Cala agesse tamiti agesse tasawa wajjin faranjii shokkaatu cabi gurmaa hedduu nama garamtu jechuudha hedduu so kuni kanadha isin jaallanna nullee jechuudha garuu warra amma fakkeenyaatiif caalaa nan beeka yuutuuba dalagatee hin jiru akkasumaan faniidhaaf jedhee haasa'ee shamarran kan kottiin aarinaa jechuudha. Garuu warroonni immoo jalqabumarraa qabanii dhugaan isiniin jedhamiti namoonni haadha isaanii jaallatanii
niitii isaaniillee hin jaallatu, obboleettii isaaniillee hin jaallatu, obboleessa isaaniillee hin jaallatu. Kuni kanadha jechuudha. Namni haadha isaaf kabajaa hin qabne dhalaaf kabajaa hin qabu jechuudha. Dhala jechuun kan faana ciiftee si gammachiistu, kan ilmaan kan kee deessee garaa isheetti baattee si deessee si guddistu. Dhala jechuun maajoriitiidha bakka. Maajoriitii beektuu miti dhugaan isiniin jedha. Maaliifi rabbillee kabajee jira, namnillee kabajee jira. Warroonni yuutuuba guddifachuu barbaadan nurraa bu'aa jechuudha. Bakka deemtutti ilaala. Kan amma fakkeenyaatiif namni tokko dhiira tokkoo fi dhalaa tokko yoo biyya hojii biyya namaa ergate dhalaatu irra garaa laafaa jechuudha. Maaliif dhugaan isiniin jedha. Takka dhalaa na rakkadhetti maallaqa nama kadhattu argitanii beektu yookaan yoo namni diqaalatti dhalee karaarra qabee gudeedee jedhe rakkina humna ishee olii yoo ta'e dhugaa rabbii na rakkadhe jetti. Dhiirri Oromoo bar hojii ishee xiqqoo ishee dugda isaatiin gadi gugguufee hojjechuu dadhabeetu na rakkadhee na dhukkubee na funuunee maaloodha jedheetu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoollee kaayiroo kana fudhaa har'allee borillee jechuudha. Gofa wanti na maallaqa nu ergaa nu dhukkubee hudduun na dhukkubee mataan na dhukkubee maaloon na dhukkubee jedhanii maallaqa. Kanaatiif jechuudha dhalaan biyya Arabaa gad of qabdee akka hojjetaa jirtutti maallaqa keessa qabadhu jechuudha. Dhiira jechuun saree ishuma har'a sin jaalladhe jettee viidiyoo si waraabsisiistee si ergisiistee hudduu kee deebistee gurgurattee jechuudha maallaqatti jijjiirrattu jechuudha. Kanaatiif dhala irraa baqadhaa. Keessattuu dhiira irraa baqadhaa. Ani isinii himee jira. Dhiirri takka akka saree maraateeti. Dhugaa rabbiin isiniin jira. Kanaaf irraa baqadhaa. Nama hunda miti jechuudha. Warri jaalala hin beekne, warri viidiyoo dhalaarraa fuutanii viidiyoo dhalaa sin jaalladhettanii irraa guurtanii maallaqatti gurgurachaa ooltan isinidha. Kadhattuu nama jaalala hin beekne jechuudha. Dhalaa jechuun goota onneen isin caaltu, goota jaalalatti amantu, nama jaalalallee beeku jechuudha. Intalli Oromoo si jaallattee viidiyoo qaama ishee guutuu sitti ergitee maallaqatti kan jijjiirratu sidha jechuudha. Kun jaalala beekuu ishee agarsiisa bara. Ati immoo kayaana bakka deemtutti hattuu sobduu nama kaayyoo hin qabne kana ta'uu keessan isin agarsiisa jechuudha. Takka intala Oromoo tokko jechuudha xumura nurraa baasaa hin jirtan. Kanaaf jechuudha intala Oromoo tokko takka viidiyoo dhiiraa maallaqatti gurguratte argine hin beeknu dhageenya isin beeknu jechuudha. Isinuma argaa oolla warroota immoo gadi baatanii dhalaa xiqqeessitan malee hin taane qorqoodda. Xiinxalaa siyaasaa adabadhu bakka deemtutti namatti hin fincaaniin adabadhu gurba. Kanaaf dhalaa Oromoo jaalala beekuu ishee asirraan beektu jechuudha. Ofitti amantee dalagattee biyya kana keessatti dhiira 5 bituu hin danda'a maallaqa kooti. Dhugaan isiniin jedhaa miti. Waan dhiirri waggaa 3 arganne waggaa tokkotti dalagadhee argadha. Mikiyyaatu mana Arabaa tokko taa'ee on hojjedhe jechuudha. Dhugaan isinii himaa miti. Kanaaf yoomillee yoo taane nuni nama jaalalaan dhiira Oromoo caaluudha. Maajoriitiidha. Amma ilaali ayyee. Maaliif kan koof kan kee waltiin hojjetu boona ilma walloo maal akka ta'e hin beeku. Kanaatiif gadi baatanii yoo yuutuubii keessan dalagachuu barbaaddanii wanti ittiin dalagattan waa baay'ee jira. Sabbootuu amboo qo'i boona ilma wallooti kennaa keessi deebi. Aloo? Aloo? Baga nagaan dhufte sanyii. Baga nagaan nu eddani. Hayyee warra yuutuuba guddifachuuf jecha dhalaan Oromoo jaalala hin beektu jedhu fedhu faranjii fuunaa fedhu araba fuunaa jedhu kanarraa deebii maalii qabdaatis lamman isheen fuudhaa araba lama jechaa jirta. Mee maal jette dubbii kanarraati? Egaa duraan dursee hordoftoota suusuu Oromoo kuush jira jirtu akkam jirtan. Itti aansuudhaan ati amma kan walitti qabaa jirtu dhiira Oromoo hunda isaa walitti qabaa jirta. Maaliif nuti kan kadhatu hin beeknu dhiira Kaayirooti malee ka biyya Suudi Arabiyaa jiru tokkoffaa re'ee jala deemee dalagatuudhaan beekna. Ani himee jira dhiira Suudiirraa baradhaa jedheenina ijoollee Kaayirootiin dhiira Suudiirraa dhiira Kuweet Dubaayirraati akkaataatti dalagatanii argatan baradhaa jedheera. Garuu warroota dhala dhiira ofiin jedhee yuutuuba maqaa shamarraniitiin dalagatuu fi dhalaan Oromoo taljiileedha. Jaalala hin beektu, namarra taa'uu hin beektu, maaloo hin beektu jedheen warrabsu
deebila charamale nama hundami. Tiyaan suuraan yaada keetirratti waan asirra qabu keessatti shamarran hundi tokkoomi akkuman jedhee ammaan dura shamarran keenya baay'een irra duulee ture. Haa ta'u malee ani ofii biyya waa'ee shamarranii kana guddoon beeku areeda sin baafne akkin jedhe. Oggaa kitaaba seenaa dhageenyu shamarran teenya Oromoo wajjin namni bulee fi namni shamarran faranjii wajjin bule akka nama nyaata ashaboo qabuuf hin qabneetti wal addaa jedhanii beektaa? Ayyee. Isheen faranjiidhaaf bishaan baay'iftii dasin jettuu jedha. Gariin immoo Oromoon teenyaa akka nama foon waaddii nyaateetii jedha. Ayyee. Saniif immoo ani akka kiyyatti ani faranjii fi keessattuu faranjii yoo fuudhanis waan xixiqqoo qaqashtii jechuu qaqalloo hirriibaafis taatu yoo fuudhan rakkoon qabu. Kaamma dullatti zayitii fixxe umriin ishee rakkute wajjin salphatuurra. Innagaa haasa'e. Oromoo teenya wanni caalu hin jiru hin jedhan shamarran teenya ta'u Oromootuun dhugaadha. Nuuroofis ni taati jaalallas ni beekti. Garuu immoo wanni tahe shamarran teenya ta'u Oromoodha. Qalbiin ishii imaan ishii guutuu miti qalbiin ishiidhaan irra ga'u beekta. Yeroo jaalan beektuudhaan tokko irratti wannan jettu. Fakkeenya ammoo tokko gartee sanis kanas jiraatuma bulti. Naaman ani hin soobu islaan beektaa. Kanaafuu ati dhiira hunda walitti qabdee hin arrabsin dhiirri kun hundi. One minute naa kenni sin dhaaba shamarran Oromoo intinaan beektu. Amma jette irratti sin dhaggeeffadha. Shamarran Oromoo hundi takka miti. Maybe lama sadii janajjantanii dhaggeeffadha. Kan dhiira biyya Arabaa wal beeka. Dhalaa shan kan ijaazaa buusu takka niitii godhattu shani jaha already dhalaa sin qabatanii jirtan dhalaa jaha dhaggeeffadha. Awwal beeknaa miti. Jechuun warran beeku jechuudha. Dhalaa jaha qabu takka hin fuudhu shan ijaazaa buusu ji'a ji'aan jechuudha. Maallaqa shin liqqimi godhanii baasii hin bitu kontiraata kennatu. Takkaan ani jechuudha lakkoofsa illee nan qaba waa hunda illee nan qaba nama akkasii anatu beekaa jechuudha. Namni dhalaa jaha takka niitii fuudhu shan janajjanaadha. Takka wal beeka. Hunda keenya walitti nun qabina kan tidaarii barbaadu jira kan immoo dhugaadhaaf faniidhaaf dhiira faana deemu jira. Keessattuu dhiirri umrii 20 gadi ijoollee shamarranii kana keessa jirtan dhiirri umrii ishee 20 gadi abbaa mana namaan taatu. Wallahi isa dhugaan jedha. Ati ministeera keenya fanu ati shamarran ministeera fanu baasuu dhufte. No hunda miti warra gantuudhaan hin jechaan jira. Ati ganaa xinnoodha. Fakkeenyaaf osoo Oromoon keenya gama siyaasaatti yoo deebine Oromoon keenya osoo shamarran Oromoo fuudhanii waa hundaafuu ni ta'u. Fakkeenyaaf warri dhalaa naftanyaa fuudhe kunis argaa jirra. Namumti saba ofii deemaa jiru hin jiru namni dhalaa naftanyaa saba isaa ganee bubuuse naftanyaa jala wantoota fakkeenyaaf bakka jiru nama tokko faranjii fuudheef. Namichi dhuguma faranjiis fuudhee talabbaa gadaa jee faarsaa jira. Faranjiinis talabbaa gadaa taate jiru zaman ammaa kana. Boonaalma walloo baateetta anaa miti kan si baase. Xiinxalaa siyaasaa garuu uftee sin arrabsa jettee jennaan hin jechuudha. Wallahi laazim wanti yoo kaameraan kenna hin jiru. Kuni kanadha jechuudha. Kanaaf nuni hararaa sin arrabsuu hin qabnu. Ana malee dhiirti bu'aa hin qabdu. Kanaaf dhugaan isin jedhamti guddaa'ee keessan nuni asirra baanee dhimma keessan dubbannu hin qabnu jechuudha. Dhimma keessan dhimma dubbannu hin qabnu. Inshallah isin jechuudha gidalmaan mitee seenuu dandeessu. Feetan jechuudha dhalaa faranjii miti jechuudha saree faranjii koruu dandeessu guddaa'ee keessan miti jechuudha guddaa'ee dhalaa Oromoo miti jechuudha meeqatu jira dhugaa rabbii kan nu jaallate nu fuudhu meeqatu jira gallee gabareetti neerumnu yoo feene jechuudha dhalaa asiiti ijaazaa shan dhalaa shan dhiiraa asiiti ijaazaa dhalaa shan buufachuu barti achiiti kan faranjiif amaara dhungachuu barti maatti goon anaa miti kan si baase sanyii situ bahe.
Homa tokkoyyuu hin fayyadamtan. Yeroon jedhu immoo nama hunda miti. Nama hunda miti nama takka takka warroota maqaa namaatiin dalagii. Maaf na baafte wanni jinni tan? Ana miti kan si baase dhugaa rabbisumatu bahe. Shabaafota eessan ganyee dhaabne? Hin dhagaamtu sagaleen kee? Akka yaada kiyyaatti wanni jedhu namoonni baay'ee shamarran teenya. Ani ofiisa kiyyaa nin qoosaadha yookaan ajandaa jijjiiruudhaaf waa'ee shamarran Oromoodhaa yeroo tokko tokko taphaaf. Shamarran teenya amma yeroo darbe torban dura shamarran Oromoodhaa nuuroon beektu dalagaa hatta andoomii godhatuun beektu jedhee taphaaf mantiseen dure shamarran 600 natti duule. No, ati qoosaan jette warra YouTube'dhaan already maqaa keenya dalagachaa jiru. YouTube'n kun amma jechuun dhalatti darba. Akkasii miti? Dhugaadha. Inni waan dhaloota fuulduratti taa'u namni dalaguu hin qabu. Kanaafuu ijoolleen teenya Oromoodhaa tuni hanga dandeessa shamarran Oromoodhaa fuulduraaf yoo kan jaalalan beekne ta'e yoo ofii beektan illee barsiifadhaa isiniin jenna malee xinneessuun barbaadina hanga ta'e tokko haala gammachiisuun barbaadina. Dhugaarratti shamarran Oromoo jechuudha. Shamarran Oromoo dhiira Oromoo caala jaalala roomaansii beekti. Ani kitaaba san hin qaraane beektaa? Akkasii. Kitaaba san hin qaraane garuu jaalala wal barsiifatu yoon malee kan hin beekne ta'e. Si gala? Kanaaf walirra duula osoo hin taane amma dhiironni keenya amma wanni rakkataa jiru gizee warra bilxiqinnaa deeggaru kanatti biyya jeeqaa jira malee warri isaan deeggarus rakkateera beektaa of jijjiiruu dadhabeera warra itti biyya bulchuuf jijjiiruu dadhabeera saniif nu doorsisaa jiran yookaan akka nuti waldhabnu godhaa jiran malee nuti shamarran ta'e ni jaalanna akkamitti hin jaalanne shamarran Oromoo jaalalas beektii fiqiris beektii bas xiqqoo takka waan itti hafu jira malee. Maali mee wanti itti hafu? Wanni itti hafu bas qalbii teessan raggaasisuudha bas wanni biraan jiru. Qalbii teessa yeroo jenne kanas sanis hin jedhina. Amma fakkeenyaatti jechuudha dhalaan akkaataatti kanas sanas jettu ati dhalaa tokko nikaa hidhattee yoo ta'e asin naqiin achi naqiin kanan godhiin sanan godhiin jechuu ni dandeessa. Garuu nikaa irraan qabdu yoo ta'e mana naa taa'ii kana goota qinaatti dhumma ammaa komantii jala deemtee barreessitaa eenyu faana baay'ee ta'e dhiira sanaan jedhu akkattiin haazaqazaqu. Sun barra achi gahuun dura achi gahuun barra wal sana xalsanii booda achi gahama. Efa bakka nikaa geesseemmaan aslan bakkuma kana gahuu biraa hin geessu. Efa nikaan hidhamee maal goota bakka geessan. Dhalaan Oromoo dhugaa rabbii jechuudha. Dhiira tokko jaallattee faana bultee hammattee faana bulteetti taanaan jechuudha waan ni jedhetti bulti. Maaliif Oromoo yeroo mammaaku jaalalti nama dhiira maaliin taane jaalalti dhiira rasaasni hin jilgeenfachiisne jaalalli jilgeenfachiisaa jedha. Ana siimaati. Dhugaadha jaalalli dhugaasi qabees. Jaalala jechuun waan salphaa miti nuti taphaaf malee immoo shamarran keenya jaalalas beekanii nuti sin jaalannaa isaanis nu jaalatan ni beeknaa naftanyaa har'as dhala amaaraan bas yeroo ajandaa jijjiiruuf jenne malee nami itti haaja'u hin jiru. Hinaaffaa qabdanii Kana immoo nama nama hinaafa. Ijoolleen keenyas kana malee taphumaaf jedhan malee nuti kan kadhatus ka agarre warruma kaayirooti ka amma waan kanaatis warruma kaayiroo dhiiruma kaayiroo sana nu baddale kan yuutuubii daldalus isaanuma kan shamarran keenya maqaa balleessu isaanuma wama hunda kan dhiiruma Oromoo tana maqaa balleessu isaanuma bar. Akkasii amma xiinxalaa siyaasaa waan dhugaa dubbate dhalaan Oromoo shiran beektuu kan dhiira Oromoo malee jedhe. Kanaaf iyyuu dhugaan isinii himaa miti dhalaan Oromoo jaalala beekti. Garuu warroota yuutuubiidhaan nu daldalatu jaalala hin beektu jedhanii gana akkacheen akkoon yeroo argitu itti saalfatti jechuudha. Kanaafuu isin warra dhiira hunda walitti hin qabinaadha. Warra yuutuubii ittiin daldaluun maqaa dhiira Oromoo hunda narrabsina. Dhiironni keenyas immoo sirreessuu qabanii
shamarran tokko tokko laanii shamarran Oromoo jaallan beektu miti. Shamarran Oromoo warqiidha kana beekuu qabda hordoftoonni suusuudha. Galatoomi bakka sanyii. Waatii galatoomi nu ofalchaa jenna gaa dogongora darbee fi garuu dhiifamas gaafatu miti. Homaa miti rakkoon qabu faniin ni taphatanii kanuma jirudha garuu ani warra yuutuuba dalagatu hin jedhe kuni kanadha galatoomi hinaafa qabdanii warri jettanii nama jaallatutu nama hinaafa mee namni shamarran bilchaattuun kan yaada qabdan. Neerumiinaa jette maaliifidha borciidha moo aniyyuu argaa isaan jaalladhu. Meme namni yaada qabdani kottaa. Kamera keenya. Intala kameraan kan jiru. Azalaati jechuudha. Eenyudha xiinxalaa siyaasaa kaameraan kan keen jiru na of golchi. Namni ta'esi Adam Muhammad Adam kan keessa kaameraan keen jiru sanyii si galchuu yaaleen ture hin jiru kaameraan keessan ifa manaa godha. Yoo seenu barbaadan immoo bahaatii deebi'a. Anyways hararaa sin arrabsuu hin qabnu osoo Oromoon dhiigaa jiru osoo Oromoon booyaa jiru isin obboleeyyan keenya walirratti duuluuf illee hin dhufne immoo wal sirreeffannaa maka keenya nayina intalli Oromoo haadha keessanii jechuuf hin jedhe irraan bahuu deema sirba abbitootiin bashannana. Destiny.
هلا بقنا قالوا هاي أيه السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد أدم بقنا أصلا يادا فتاة النباس تبيته. أنا متي والله لازم كاسباس حياتي. أوكي بقنا ديب تيادا كنا نبر جبارة نطالع مالين. عادي اتفق. نين عاري أن تيجي مرة والله أنا مش مرن كان يتقوين فدوك ما شمرن حرقة قوت. نما شمرن نمش عمك يكون قوتو والله لازم والله السلام قربات نارك كانت تيجي كيران كبير فوري سانيا عدي أسر الجندا خير ولا ورا نارين حياتي أيه أيادك يهين كان ننّي وروني على فرنجي فورو برباد دريس نادا جيفا ده هولتي تانية وروني على أمارا فورو برباد دن هايسن حركاتا فو ممتنيمي اسم بنانتي سني فو ممتنيمي فودا نوتي حتى خلنا النص قوتو دا شاطر ريتشو دا حتى خلنا النص قوتو حتى هير النص قوتو دا هوليين أقرتي خوفو قوتياتو تفيتن أما بود فورو قبض ديفا ما نقول أوري أجرت تقرتي ريفو سنة توصل ديفا ما نقول مالي فأنا مرب بصلاة واني رب بصلاة وبجتا ديفا ما تفيتن أركسا أما بود دلوتا فرنجي تقرتي رتب دبرو برباد دنيس إسي أمارتي دا أقرتي ميتا تقرتي تكا بسام ربوسته هم بين نبين دلا أمارات ودلا نومو تقامتي والله أكفيتني كيسة دي مان سلنجي أما بود قارو واي قبص أورمو يسننك واي أورمو ماتي سننك isin faranji da amman boda isin tikren isin amar an kanan da macu barbada dira garte gawa dira bado kanan tidawun barbada choda wa kaman warronni adila demati lalu jira li fi hundo daga facutin jira dalan oromo taljida dalan oromo da jalal himbeitu wujatan ajaiba natta wallahi isaja ini jalalani be kadro kanan bar kanan dubbin asi bar bakatana bar osoni jalala ma rasu male ya osoni jalala be kiti dalana kamiti jalala walla timbarsi sankenna fi rawanta tef jechuda akasimiti intal wazra kan hizal akka isa ka sarichat godate wan sila agarte isin sila beitu harkat damse inni jalala himbe ko amma fakanya abdala oromo jalala himbe to warja juru ko ngundi sani ummata gawada wallahi alazim kaysattu social media kana ratti barre fama tokko dala oromo akkana je ka barre su juru yo ha sagalolol be akka garte hola garte romni robe godatu wallahi nama sammu qabu miti uga rabbi kono li fi betin tibada dakika soddon bodo ne gadda annama tokko sodar warra suudi kayse wajru fa jiraatu taate mushwaara qabaddeetiin sun dhufee fuula si himee sitti dhufee si biraa deema. Tiigalee akkas jechuudha. Warroonni hooleyyii yaabbale yankiyya na dhageeffadha. Ani sin arrabsattu hin jiru dhugaa keessanii isinitti himu jira. Dhalaa Oromoodha barreeffamaan haa ta'u sagaleen haa ta'u haadhateeti jaalala hin qabdu. Dhiisii deem faranjaayi maalee dhiisii deem hin arrabsin haadhateeti. Ta'amaara fuudhuu barbaadde deem harakaata kan itti fufi hanqa duniyaarra jirti. Maas naqa harakaata isiiti jinni maas naqa. Hayi. keessattu warri muslimaa afaan akkamitti ol bee afaan oolaa godhee asirraa shamarran Oromoo arrabsa. Muslimni nuti harakaataaf hin dhufne nuti jiraachuu rabbi gabbaruu ni jiraami ilmoo dhaluu dhufne harakaata barbaannaan deem gali gondaritti. Isitti mataa jala haaddattee deemu fudhadhu atis mataan kee jallee haaddaadha wajjin gali. Kanuma laa dubbiin xumura sirraa hin xumura. Dhiirti immoo asirra deddeemtee dhalaan Oromoodhaa jaalala hin beektuu jiru. Ati gawwaadha. Badawas magala sefeessa nama warra magala garte magala kan jono warra baadiyyaa tiin deeman namni baadiyyaa keessa dhalatee miti badahummaan magala keessa kanuma dhalatee badawaa jira akkamittiin tala Oromoodha anammoo noonnati yakkan na gube obboleettii dhufanii na jalatti manitanii wajjin dhadan intala Oromooti jechuudha wallahi caalaan sunna aarse ammaan duras na aarse jira ammaan dura guyyaati invaayis goote dhalaan Oromoodhaa jaalala hin beektu dhalaa Amaaraa jaalala beeka bar caalaa yoo sagalee kiyya kana na dhageeffachuu jiraatte wallahi booftiin jiraan sagalee ati jettarraa maaliif hin boo'een beektaa naftanyaa yeroo ammaan tanaa dhiiga qeeroo gannaqaa jirti keessattuu ati harargeedha dhiiga ilmaan Oromoo dhiiga harargeessan deebitee dhalaa naftanyaa bineentii sanii jecha faarsita bineentii yoo feete bitadhu deemita naftanyaan faranjii bakka faranjii sii keessa deem bitadhu dhaqi hoteela adda addaa qabanichi dhaqi bitadhu asirratti hin bahin afaan kee lesgaatti godhi bitadhu deemi garuu dhiini qeeroo sun si haa qabu obboleessa kiyya dhiifa manaa godhi awwaanin sin jedhi dhiifa manaa godhi dhiini qeeroo si haa qabu
nafxanyaa yeroo ammaan tanaa Johor Mohammed kagartee ummata Oromoo kana tokkoomsee ooruun bishingaan gartee ooruu keessa hojii Johor Mohammed jette mana hidhaa keessa darbanii dhiiga qeyroo akka bishaanitti lafa gannaqu jiran dhalaa san deebitee ati dhalaa nafxanyaadha taammaan duraatiin deebisaa kan jira manatti haftani usaayyuu jedha nama fakkeenyaaf umriin koo waggaa 24 manatti haftan usaa'u maalidha akkas jechuuni nuni dhiira biyya keessatti heerumuu dandeenya warra kana keessatti heerumuu dandeenya anyways jechuudha namni na barbaadde yoo jiraatan dhugaa rabbiin isin barbaadu maaliif jechuun nama tokko hin qaba karaa kootiin jechuudha ila kun kanuma deebiinsaa isinii deebi'eera natti fakkaata namni tokko wallahi gawwaadha ammaas namni nama akkanumatti daariktii nama arrabsee yookaan hoolaatti gawwaadha beeksun jaalala dhiisi karaa jaalalti deemtoo hin deemne dhiirtaa asirra dhuftee ammaati affeertee afaan samii keessa ol qabee kasabni isaa achi haati Oromoo ba'u jiru deema haadha Oromoo sana falatti dhayi fala gawwa ati bineentuma saniif dhalatte jechuudha sanuma haxaa'uuf dhalatte jechuudha akka keetii kana boodaliifiin eeggadhu saayidaa sharii irratti anaatu akka gaqqabee sitti hima okay duuba kee gaqqabee anaa sitti hima dhalaan Oromoo jaalalan beektu ogaa jette anna aarsu jirta ati amma fakkeenya maqaa kana yaamtee ati jaalalan beektu naan jette wallaahi billaahi maqaa rabbittiin kadha nama 300 wayin na daawwatu jiru hin aaru jechuudha garuu dhalaa Oromoo guutu walitti qabdee dhalaan Oromoo taljida dhalaan Oromoo akkana jaalala hin beektu hoolaadha barsiisu amma dhufeera dhalaan ana baantaayyuu jedha cala dhiifama naa godhi sanirra obsa gubbattu taale garuu immoo haadha Oromoo taduu jirtu san yaadadhu nafxanyaa yoo barbaadde akka kee kanatti mataa jala ciratte barbaaddadhu waliin gondari gal tadhiyootiin deebisaa si hannu jira ta'arraatii miti ta'ammaan dura jette an seef godheetiin deemu jiraan seef sammuu keessatti akka nama quraana seef godhee deemu akkasii wallahi siigalee deemi dhala nafxanyaa barbaaddadhu yookaan gondar yookaan gonjam jettani achitti wajjin gali hayya waqtiitti yaa galatoomii bagaa mee isaanii jaalalan beeyne barsuusu ta'enya ni beeyta ummanni kun jaalala hin beeku distii gurraatti baadiyyaadha sani isaan distiin gurraattiin baadiyyaa ganama hanqa keessaa qofa keessa dhiqan ganama sanumarra deebisan jechuudha akkasi jechuudha hanga keessaa san qofa xulug godhanii irra deebisan jechuudha isaanii jaalala hin beeyne waqtiitti walumaa galatti jaalala hin beekan dhalaan Oromoo jaalala hin beeytu meeqaan jaalala akka faranjii daran akka faranjiitti gabbaasni alatti isin garsiisu feetanii nuti muslimaa bar akkasii wallahi alatti isin garsiisu feetanii eega mee walumaa galatti ammaan tana asirratti dhiyaadhu sa'aa daasharii nus irra na eeggadhu anaatu likkii si galchee si agarsiisa si galee akkasi waqtiitti wallahi hedduu lama danaa feeruu keetiif laal onneen tiyya na buttee wallahi galatoomi namni haadha qabu namni dhalaa qabu gaafa fuudhee ishee jarra akka jawweetti itti maratanii bulan sun bar dhalaadhumadha kanaatiif walitti nun arrabsiina walitti jaalalan beektuun jedhiina dhalaan Oromoo jaalala kan isheen agarsiiftu abbaa mana ishee keessatti algaa ishee irratti wuddirii jaalala walii baati malee alatti miti kun isinii haa ta'u jechuu barbaadeen galatoomi bakka barsiiftu gulatti bulguu Bazalaati wallahi caala ijoolleen Oromoo sitti mufatanii jiru kootuuti ifama gaafadhu yoo ifama gaafatte yoo ta'e isin deebisa ala balazaa kuttee jirta innaan isiniin jedhu hunda keessan miti jechuudha dhalaan Oromoo jaalalan beektu yeroo jedhani haadha keenya qabatee obboleeyyan kan keenya qabatee ana mataa kiyya qabatee jaartii kan qabatee already jechuudha dhalama Oromooti kanaatiif osoo dhalaan Oromoo jaalala hin beektu ta'eeti jechuudha Abi wallahi lazim yoma illa dhaggeeffadha yoonani warajana jantan isinirraa binna sensi si best bona okay wallahi caala akkasiin warabsitee isin seensisu dhukkeen raakaasti እና ኩኒ ካናዳ isiniin jedha meeqan asirra ture yeroo gaarii qabadha nama tokko yuusni affeeru kanaan booda jabaadhaan
Asin kana sashe kameran kenjo. Magar tu kameran kenjo. Ibsitu miti maqaan ishee barsiiftuu Muhammadidha. Lagaramis kameraan kan kee hin jiru waan keessi dhiifama naaf godhi. Warra jalatti kee argattanii ani singalchuu dhiisee osoo hin taane kameraa keessantu hin jiru. Tuni tana kanaaf wal arrabsuu miti ani yeroo baay'ee siyaasa irratti fuulleffadha naman arrabsuu nama kabajuu garuu yeroo haati Oromoo tuqamtu yeroo dhalaan Oromoo tuqamtu natti dhagahama yeroo gaarii